Irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo duudhaa cichoomina kaayyoon yeroo ammaa kana biltsiginnaa baraaqsuun itti fufeera. Hangoolee Oromiyaa keessatti tarkaanfii hedduu diinarratti fudhachaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo akkasuma meeshaa gurguddaa diina irraa eeggachuun yaaddoo hamaa diinatti ta'ee jira. Kanatti aansuun gabaasaa tarkaanfii gootichaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraaf qaban isiniif dhiyeessina. Woboon zoonii giddu galeessaa fi lixaa keessatti waraana faasistii PP adabuun dishqaa dabalatee meeshaalee waraanaa adda addaa irraa eeggateera. Irreef gaachanni saba Oromoo woboon zoonii lixaa godina baha Wallaggaa aanaa Saasigaa ganda Qarsaa Mojoo jedhamu keessatti waraana faasistii PP irra tarkaanfii ilaalessaa fudhatee du'aa fi madoon adabuun konkolaataa biltsiginnaa hojiin ala taasisuu beeksiseera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa waraanni biltsiginnaa konkolaataa paatrooliin sadiin bulchiinsa magaalaa Angarraa gara ganda Qarsaa Mojootti imalaa turte irratti hidhee tarkaanfii guguddoo fudhateen rasaasan akaa'ee baarudaan macheessuun humna diinaa konkolaataa sadanuu irratti yeroo wal fakkaatan tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Lolaa kanaanis woboon konkolaataa PP lama hojiin ala taasisuu ibseera. Yeroo gabaasni kun qindaa'etti madoon waraanaa PP bulchiinsa magaalaa Angaaritti yaalamaa kan jiru yoo ta'u, gaaga'ama isaanii dhokfachuuf jecha ogeessota fayyaa irraas bilbila gurguranii yaalamaa jiraachuu maddeen hospitaalichaa ONM'tti himaniiru. Lola kana keessa ajajaan dhibbaa tokko turuun kan barame yoo ta'u, ajajaan kun maqaan isaa Zaakir kan jedhamuu fi aanaa Saasigaa keessatti uummata Oromoo irratti duula qindaa'aa duguggaa sanyii labsuun gochoota gara jabinaa fi suukkanneessoo ta'an garaagaraa raawwachiisaa kan jiruu fi yeroo darbe aanicha keessaa ofii isaatii daa'ima umrii 14 gudeeduun daa'imni kun tarkaanfii ajjechaa ofirratti fudhachuu ishee isiniif gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu jabaatee itti fufuun zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar keessatti diina du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa culluqaa galmeesseera. Tarkaanfii ilaalessaa jajjabeen woboo zoonii giddu galeessaa kaabaa aanaa hidhabuu abootee keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana faasistii PP irratti fudhateen hedduu ajjeesee gariin madeessuun qawwee AKM rasaasa boombii fi dishqaa lamarraa eeguun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Leencotni zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar aanaa dharraa keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen meeshaalee gurguddaa irraa boojuun injifannoo boonsaa yoo galmeessu, aanaa warra jaarsoo magaalaa Oosee keessatti guyyuma kaleessaa loltoota PP rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun injifannoo culluqaa argatee jira. Ittuma fufuun woboon zoonii lixaa godina Buunoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuun meeshaa irraa eeggateera. Irreef gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faasistii PP irratti fudhatu jabeessuun Oromiyaa bakkoota hedduutti humna diinaa irraan kasaaraa geessisaa jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Buunoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa bakka addaa Shanaffaa jedhamutti waraana faasistii PP irratti tarkaanfii guguddoo fudhateen injifannoo boonsaa galmeesseera. Tarkaanfii guguddoo ganamaa kana loltoota biyya irratti fudhateen kanaan hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee AKM shanarraa eeguun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof gadi taasiseera. Abdii Fegereen Oromiyaa kaleessa zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar aanaa adda addaa keessa tarkaanfii fudhateen dishqaa dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddaa irraa eeggachuun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu isaa isiniif gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursii keessatti diina du'aa fi madoon adabe. Abdii fi gaaddisni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo sirna gabroomsaa Oromoo irraa hundee mukkisee Oromiyaa bilisomtee fi walabamtee ijaaruuf tarkaanfii guguddoo diinarraa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatuun zooniilee cufatti jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursii keessatti ganama har'aa bulchiinsa magaalaa Ciccoo bukkeetii kan argamtu bakka addaa Qorquraa Innoo fi Haraa jedhamtutti jajjabeen Cibraana Sanaamee ergamtoota maafiyaa PP irratti godheen ganama isaa tokko irraa eegaluun waariyaan gawaaree booda isaa 8 taasisaa ooleen humna diinaa irraa 36 ol boqachiisuun madoo hedduudha dhabeera. Waraanni faasistii PP madoo ishee ambulaansii 3 paatroolii tokkoo fi Isuuzuu tokkoon magaalaa Caffaa Roobittii fi Kamiseetti dabarsuun jiraachuun ibsameera. Haleellaa jabaa warqiileen zoonii kaaba Cibraana Sanaamee waraana weerartoota biyya madii uummata Oromoo ajjeesaa hidhuu fi saamuu manneen irratti gubuun qe'ee irraa buqqisuu fi woboo balleessina jechuun ajaja qaama olii irraa fudhate bobbaate qaruuxeen woboon dursee odeeffannoo ishee argachuun haxxeetti hidhee dhukkee irraa kaasuun du'aa fi madoon adabee kaanis loltoota murna bilxiginnaa kun baraagdee of booda deebiteetti haaloo tarkaanfii kanaas ganda hawaasatti deebi'uun manneen gubaa kan turanii fi waaree booda
Humna dabalataa magaalaa Kamisee fi Caffaa Roobiit irraa yaammachuun sa'a 11tti reeffaa fi madoo ishee konkolaataa 5 ambulaansii 3 fi paatroolii tokko feesbuus tokkoon fe'anii deemuun barameera. Lolli woboon bilisummaa sabichaaf taasisu cimee itti fufaa bilisummaan dhiigaan dhufaa injifannoon uummata Oromoof.